Umaha gurracha ume gurracha umamnis gurracha Resi yo birano fugalani rabbiif gumacha Badesi kan tolutti bahani birangara malkala Ugan ilma rabbiti kadaddo ebbisi saharkae Oh Gadaan kuni saddeeta qaba Wallisaa Oromoo akka urjii ifaa ba'aa jiru gaafiif deebii keenya Oromia Radio UK irratti yoo qabannee dhiyaannu gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Kuni yaa'een kuni gaaduree qaba saddeetan mareeko. Wallisaan kun wanti adda godhu walaloo fi yeedaloo ofii isaatiin qopheessee akka gurraaf tolu dhiyeessuu isaati. Garaanuu sinna hiidina dura. Wallisaa dargaggoo Galaanaa Gaarumsaa jedhama. Wallisaa Galaanaa Gaarumsaa sirba ittiin beekamu keessa tokko sirba irreecha uumamaa jedhudha. Kan jaarsa garaaraaftu kichuu corqaa biraati qal'oo akka siqqeeti kan hunda garaaraaftu. Wallisaan keenya yeroo gabaabaa keessatti albama haarawaa baasuuf qophii waan jiruuf waa'ee isaaf waa'ee albamichaa akka nu ibsu saganteeffannee jira. Hojii wallisaa Galaanaa Gaarumsaa uummata waliin yoo barsiisnu hojii fi dandeettii isaa jaalala isaaf qabnu maqaa Oromia Radio UKtiin ibsina. Ayaan ilma mandooti Mandoon ilmaan torbaani obboleessa sikkooti. Waa'ee Galaanaa Gaarumsaa kallattiidhaan waan haasaa deemuuf gaafa sanbata guddaa akka lakkoofsa UKtiin sa'a 12tti akka lakkoofsa biyyaatiin sa'a 8tti waaree booda akka nu eegdan kabajaan sin affeerra. Lubeko golol lisaandeema laftis nambarine siif gufuuna dhaana way bineensan taane karaa walloo geessu cabbaa qaxxaamuura yennaan si yaadaadhu taa'ee nyaara goora. Come on.